Akkam jirtu daawwattoota keenya kan televiziyoona ONN filannoon sagalee murtii kennachuu yookaan referendamii kan sabni Sidaamaa gaggeeffatu guyyaa boruu jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9/10/2012 yookaan akka lakkoofsa Oromootti kan Awurooppaatti jechuudha. 9/20/2019 gaggeeffamuuf jira. Guyyaan har'aa guyyaa jala bultiiti. 9/19/2019 guyyaa kana sababeeffachuudhaan yookaan sirna filannoo kana sababeeffachuudhaan gareen miidiyaa kan ONN magaalaa Hawaasaatti argama. Murtii saba Sidaamaa yookaan referendamii 9/10 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamu sababeeffachuudhaan ONN Hawaasaatti argamu adeemsicha irratti hoogganoota boordii filannoo biyyaalessaa kan Itoophiyaa fi jiraattota haasofsiisee jira. Adeemsichi milkaa'aa fi naga qabeessa akkasuma bifa tasgabbaa ta'een deemaa jiraachuu ibsaa jiru. Akka riippoortarri keenya achi jiru nuuf ibsetti rakkoon sirna kana gufachiisuudhaaf mudate tokkolleen hanga guyyaa jala bultii kanaatti mul'atee hin jiru jedhu. Keessumaa adde Burtukaan Miidhagsaa walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa addatti ibsa ONN'if kennaniin meeshaaleen humni namaa sagalee murtii uummataa yookaan referendamii uummata Sidaamaa kanaaf barbaachisan hundumtuu dursanii iddoo buufata filannoo qophaa'etti galanii jiru jechuudhaan dubbatan. Kana kan gabaasee waahila keenya Jaalbareentuu Gadaati. Wayita ammaa kana magaalaa Hawaasaatti argama. Jaalbareentuu akkam jirta? Nagaa akkam jirtu? Mee haalli Hawaasaa keessa jiru kan referendamii kanaa maal fakkaata? Daawwattoota keenyaaf nuuf himi. Tole egaa Hawaasaan akkuma beekamtu magaalaa baay'ee bareedduu fi sulula Rift Valley jedhamuun beekamu keessatti argaman keessaa takka. Uummannis adda durummaadhaan abbaan lafichaa kan irra jiraatu uummata Sidaamaa ta'ullee sabaaf sablammoonni hedduun magaalaa Hawaasaa dabalatee naannoo kana akka jiranidha jiraattonni naannichaa kan nuuf ibsanii. Akkumaatu mata duree irratti kaaftee murtii saba Sidaamaa yookaan referendum jedhamee kan beekamu kanaaf nullee achitti argamnee jirra. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9/10/2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kan murteesse. Har'a jala bultiisaa achi jirra. Egaa kanuma sababeeffachuudhaan innaa achitti argamnee namoota adda addaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa irratti dubbifnee jirra. Keessumaa adde Soliyaanaa Shimallis kominikeeshiniin boordii filannoo Itoophiyaa akka innaa dubbifnu nutti himanitti haalli naannoo kana jiru bakka buufata filannootti hundumattuu nagaan bu'ee rakkoo tokko malee namni naannootti filachuudhaaf qophaa'aa jira, galmaa'ee jira jedhanii jiru. Eenyuyyuu jiraatan naannoo kanaa kan ja'a ol jiraate fi achi jiraachuu isaatiif ragaa qabu filachuu akka danda'u nu ibsanii jiru. Isaan malees immoo miseensa boordii filannoo Itoophiyaadha kan ta'an Dr. Abarraa Dagafaallee dubbiseen ture. Isaan haaluma wal fakkaatu baay'ee kan muuxannoo guddaa irraa arganne filannoo deemuufillee bakka guddaa kan qabudha filannoon yookaan immoo referendamiin Sidaamaa kun ka jedhu naa kaasanii gama nagaatiin rakkoon hin jiru. Gama hundaanuu rakkoo wayiitu akka hin jirredha kan naa kaasanii. Dhumarrattis immoo boordii filannoo Itoophiyaa irraa walitti qabdu boordii filannoo kanaa kan taate adde Burtukaan Miidhagsaa dubbiseen ture. Isinis haaluma wal fakkaatuun akka naa ibsitetti rakkoon wayiitu nu muudanne garuu naannoo ganda muraasa naannoo Siraaroo fi daangaa Oromiyaa fi Sidaamaa gidduu jiru jechuudha. Ganda ta'ee akkasumas immoo gara Walaayittaatiinis ganda tokko keessatti naannoo kanatti daangarratti kunikiyyaa waan jiruufi naannoo sana xiqqoo wanni nu mudate tureera. Isas manguddoota fi namoota naannootiin bulchitoota waliin ta'anii
hiiknee jirraa dubbichi zooniidha moo naannoo ta'uu kan jedhu malee dubbii lafa gaafitii miti. Kanaafuu rakkoo kana hubatanii battalumatti furame kunis rakkoo guddaa miti kan jedhu naa kaasan adde Burtukaan Miidhagsaa. Kana achi wanti hunduu guutee eegaa jirraa gammaatti rakkoon nageenya isaa ta'u rakkoon maateeriyaalii rakkoon humna namaa nu mudate homtuun jiru kan jedhan naa kaasan. Isaanis irreebi akkuma Dr. Abarraa Dagafaa jedhanii waa tokko rakkoon nu mudate hin jiru. Filannoo itti aanu filannoo biyyoolessaatiif illee akkasuma haala wal fakkaatuun daandii nuu saaqee waa hedduu muuxannoo irraa argannee kan jedhu naa kaasanii. Jiraattota illee dubbifnee turre jiraattota magaalaa Hawaasa'ii. Isaan keessaa pireezidaantii naannoo kibbaa kan turan obbo Abaata Kiishoo dubbiseen ture. Isaan illee waan hedduu duubaa kaasanii nattaasa'anii keessumaa daangaa amma akka jenne kana kan naannoo Siraaruu fi gama Walaayittaatiin jiru kaasee fiixan ture. Inni rakkoo ituun qabu uummanni Oromootii fi uummanni Sidaamaa uummata jaarsa qabu uummata manguddoo qabu walii mitii ka Oromoo araarsuu qabu uummata seenaa guddaa waliin qabu. Addaan illee kun Sidaama kun Oromoodha jechuun bakka hin danda'amne sadarkaa sanarra jirra waan ta'eef rakkoo wayituu akka hin jirre kunis waa'ee lafa daangaan kun kiyyaa keessanii odoo hin taane waa'ee sadarkaa bulchiinsaa ol kaasuu kan saba Sidaamaa waan ta'eef akkasitti hubatamuu jedhanii jiru. Walumaa galatti haalli naannoo jiru kana fakkaata. Amma jala bultiirra jirraa. Sidaamaan boru referendamii yookaan sagalee kennataa jechuudha. Bareentu magaalaa Hawaasaa keessa jirta. Magaalaa Hawaasaa kana keessatti yeroo adda addaatti kan karaa sabaa himaalee adda addaatiin ka'u haa ta'u sabootaa fi sablammoota hedduutu jiraata. Yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi dhalatee yaaddoon yookaan rakkoon nageenyaa ol ka'ee irraa himama. Mee guyyaa jala bultii kanatti magaalaa keessa miirri jiru haalli jiru maal fakkaata? Kana daawwattoota keenyaaf nuu himi. Kanarratti ani rakkoo wayituu nagarree namoonni nani gaafadhees rakkoon jira naan hin jenne. Hawaasan akkuma calqabarra jedhe ka daldalus daldalaa ka hojjetus hojjetaa jira. Haa ta'uuti bulchaan godina Sidaamaa obbo Dastaa Leendamoo ibsa kennaniiru. Ibsa sana guututti nu hin qabanne sababa hojiitiin iddoo biraa turre. Haa ta'uuti warra ibsa kana hordofanirraa waayiloota keenyarraa akka adda baafannetti isaanis kan jedhani rakkoon nageenyaa amma ammaatti mudate homtuun jiru zoonirrallee haa ta'u walumaa galatti Hawaasaa keessatti kan jedhudha. Kanaan achi booruu fi tibba kana amma filannoon kun dhumutti mootorsaayikiliidhaan socho'uun yookaan immoo ibsa gammachuu ibsuun waloodhaan yoo mootummaan murteesse malee dhuunfaadhaan waan danda'amuu miti. Haga wanni kun adda ba'utti dubbiin immoo dubbii bulchiinsa naannoo godhuu fi dhiisuu malee dubbii sabaaf sablammiidhaan walitti hidhatuu miti. Kakaleessa ollaa keenya tures ollaa keenyaa kakaleessa nu waliin jiraataa tures nu waliin jiraataa. Waa tokko gama kanaan rakkoo wayituu hin jiru jedhanii jala muranii akka dubbatanidha kan odeeffanne. Kabira kanan duratti hin tuqinii fi kanan adde Sooliyaanaa Shimallisii fi akkasumas immoo walitti qabduu boordii filannoo Itoophiyaa irraa dhaga'ee sa'aatii 48 haga 72 keessatti itti bahiin filannoo kana akka ibsamudha. Tole guyyaa boruuti guyyaan filannoon murtii ofiitiin sagalee kennatanii sagaleen kunis yookaan zooniin Sidaamaa amma jiru akka naannootti bulchiinsa naannootti yookaan immoo ta'ee of danda'ee bahaa yookaan immoo iyyuu achumatti bulchiinsa naannoo sabootaa fi sablammootaa fi ummatoota kibba Itoophiyaa jala akka turu lamaan kana keessaa kan sagalee kennachuudhaan referendamiidhaan uummanni murteeffatu. Guyyaa boruu haala jiru bal'inaan kan nuuf ibsitu ta'a. Maa irratti daawwattoota keenyaa fi wanni dhaamtu wanni akka naannoo sana quba qabduutti wanni jettu yoo jiraatte wanni irraa hubatte. Egaa akka ilaalutti mallattoo lamatu dorgommiidhaa dhiyaate tokko shaafetaa kan jedhu kan nyaata aadaa qabatee mul'atu meeshaa qabee fakkaatu akka aadaa Oromootti jechuudha. Inni naannoo ta'uu warra filatutu mallattoo sana qabatee yookaan mallattoo saniin of dhaadheessaa jira. Inni kun immoo bananatti fakkaata. Garuu magaalaa Hawaasaa keessa baay'inaan kan mul'atu isa shaafetaa jedhamu kana
kana sani irra deddeebiidhaan boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa walitti qabduus haa ta'u kominikeeshinii adde Soliyaanaa Shimallis akkasumas Dr. Dagafaallee gaafadheera miseensa boordii namoota adda addaa gaafadheera. Kana yoon gaafadhutti akka isaan naa ibsanitti namni gama sanaan of dhaadheessu dhiibbanis homtuu godhamee odoo hin taane hin jiru. Sabumatu waliigaleetoo gaafii kana dhiyeesse waan ta'eef gaafii sana sagaleedhaan mirkaneessuudha yoo ta'e malee wanta addatti dhiibban godhamee namoota kibba keessa warri kibbaa kun nuti gaafii saba Sidaamaa fuuldura sababni ejjennuuf hin jiru. Sabichuma keessaa lakkii kibba keessa nu wayyoo jedhe abbaan barbaade gadi ba'eetoo ibsachuu danda'a malee jedhanii dhiisanii warri kuuni warra Sidaamaa keessa immoo hagana gadi ba'ee namni gama lakkii kibba keessa turre jechuun dhaadessaa jiru baay'inaan hin mul'atu. Garuu dhiibban ho'iitu hin jiru. Hundumtuu bilisaan akka of ibsatu waamichas dhiyeessine karaa miidiyaas haa ta'u karaa barbaadaniin of ibsuu danda'an jenneerra kan jedhu deebii naa kennanii gama sanaan warri nani gaafadhe lakkii dhiibbatu jira kan naan jedhes hin jiru. Wanti immoo addatti yookaan immoo ifatti mul'atus hin jiru. Tole Jaalbareentuu Gadaa haala jiru nuuf ibsuu keetiif maqaa daawwattootatiin hedduu si galateeffannaa. Bormoo haala jiru dabalataan akkasuma hordoftee nuuf gabaasta abdii jedhu qabna. Jabaadhuu horii bulii ulfaadhu. Tole yalle Firaa'ol jaalataa atillee galatamoomii waan jiru immoo bal'inaan borus yookaan iftaanillee itti baasaa kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'uusaa daawwattoonnis akka hubatan barbaada. Galatoomi. Ulfaadhu horii buli. Dhaggeeffattoota keenya akkasuma daawwattoota keenya akkuma amma waa'ila kiyyaa Jaalbareentuu Gadaa wajjin haala magaalaa Hawaasaa keessa jiru yookaan immoo dhimma referendamii murtii sagalee ofii kennachuudhaan Sidaamaa akka naannootti ijaaruu yookaan immoo Sidaamaa akka naannoo sabootaaf sablammoota kibba ummatoota Itoophiyaa jala akkuma amma jirutti akka turu murteessuu lamaan keessaa sagalee kennachuudhaaf referendamiin boru guyyaa boruu gaggeeffama. Har'a guyyaan gabaasa kana qindeessine 9/19/2019 gaafa murtiin kun itti gaggeeffamu yookaan referendamiin itti gaggeeffamu 9/20/2019 yookaan immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9/10/2012 haalli jiru maal fakkaata kan jedhus akkasuma jala buunee isinii dhiyeessuu itti fufna. Nu dhaggeeffachuun hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Ulfaadhaa horaa bulaa. Mama sha mito jala mama sha mito tukuro tanolo kasida mula lito awasra korre na amate tambo budusiko sidami igo pagito gashoto islamu yaiko Tano ozone no papo aba asirashiko Koko yile takmidi kawarotani rakeko Gitodo pampana merenke mimito hanikinso Kita kande wa memo sabugito Ndakutino dagena sidamu abo mitoiko Mitwabi asambe usolo soride mogiko Lemejala tatro mama shasi tanoiko Ipote ge munajala tetasa wa maileshiko Koko yite tapitoti dabarrenso istrito Teneno mara mokadito
shamara hujida imiti miton Sebo beto da brage ore dihu anaiko Hayoki haro munata monoero rakeshiko Mutamna wasichi midante anka boreito Yakoti deyo ena tabisa kuli tenegito Sa eburrito Koi senela yo muna magal tekiatena tita mito Aneta arrakira tekita beno tutenegito Kunalla kisoto ena mabocha korite miti mito Sikami sire metete na saiki jawana agatito Ngopakra ilame patinya ike no modircho Adegede evo sinchimini jaso e bililicho Wonani he no muna ate batine kaingo Matatara da otoro si sekali manugito Wasinchima go fena manakato mo gigito Gojiratora ada otora viki kinchonin kaiko Ate wete yo tuna manu yo keta ate negito Bosali wasinchol kidi anuni haiko Ayalembo hore we hama Ayalembo hore we hama Lembolena Asarado idre asarado idre iyumine galiro dafinani hilre barigaro badamo barigaru badena batotinke magano lembolena hayalembo hole we hama Lembolena Faro virrote faro virrote tenne
nara birriyo birriyo tiyote kirre kando taraho gerra mayra halchata adito taraho lembolena haya lembole we hama O N N